kuma kudhan. Caammaan ana si gargaara rakkoon qabu caammaa. Kuma kudhan. Caammaa. Gosa akkamii jeenga? Ta irra namoota dheereessisu. Ta osoo mana kanatti deemtu mana kaan sinee ittisanii. Maaltu si ga'e uffata? Adiidha baay'ee bareeda. Si caccabsiti jee. Kabira. Reen teete duute sunillee osoo deebitee jiraatte waan kana hundi. Yaara. Qoy kabiraa dammoo kan biraa immoo gaafa ana fuutu warra kiyyaa jabbilee tokkicha kennuudhaaf jabbilee gaafa si'ee intalatti tokkotti kennuudhaaf isiin immoo kumuma jaatama isiinis. Gaafa si fuudhu jabbilee meeqa kannaaf? Tokko kennaaf raada tokko kennaaf raada kennaaf kennuudhaaf. Raada tokko. Raada torba. Tokko. Tokko taatu naga. Ishii. Lamaan kan nuufi. Kuma jaatama. Kuma jaatama. Raada tokko. Kazammoo haadha kiyyaa dhibabii jalaan kan uffatamu haashiisii maxalaasii jedheeti walumaan qabu immoo birrii bakka walumaan qabu birrii kuma anaafaa bitaan. Naxalaa kalara akkam? Kalara isii haaka. Oi gatii barra dura kalara buutuuf deebina. Kuma meeqa? Bakka kashii walumaan gala kuma anishii walumaan gala kuma 70 ta'a. Kuma 70 hedduu rakkishi. Kuma Niin godhaa baala. Haya. Kuma 70. Kazammoo abbaa kiyyaaf immoo giddeetaa abbaa kiyyaa suufiidhaaf bullukkoo bituu qabdaa bullukkoodhaaf suufii bittaaf abbaa kiyyaa isaaf immoo yaa asaadas qarsuma kuma 70 bitata. Kuma 70. Waa xiqqoo kunillee. Nyaata kishee. Nyaata bittaa. Kabiraa. Nyaata kishee. Nyaata kishee nyaata bittaa. Haya. Aadaa kiyyaafis dhibabii tokkicha isaanii walitti kuma 30. Isaan walitti meeqa? Kuma 30. Kuma 8. Ganda guutuu. Kuma 30. Kuma 30 ganda ishii zarmaanzanii takkatti kun 30 yoo nam 10 qabaattes kun 30. Teenteneetiidha. Teenteneetiidha qabeenyoon. Maatii guutuu. Teenteneetiidha. Araddaa guutuu hani deemboo hani kanaan katabin. Araddaa guutuufin. Yoo xiqqaate yoo. Eessumaa fi aadaa bichaadha. Eessumaa fi Bisoo humnaa kalabsi. Yoo xiqqaate. aadaa bichaadha. Aadaa. Teenteneetiidha seeteedha. Waa dura Kazammoo Ayyee oo. bakka isuma kana bakka. Anaammoo qabeenya kee keessaa gaafa samaana yaa na birallee akkama kana taataa jedhe gaafa na fuuti biyaas anaammoo qabeenya kee keessaa makiina tokko mana tokko naaf harramuu qabda. makiina. Makiina tokko mana tokko naaf harramuu qabda. Bakar takka makiina dhuufuu makiina tun karree makiina qabsee kan inni makiina dhuufuu isaa tun beeku. Dheedhee si'a ooftu. Makiinaata ijoolleen itti taphattu tana taanti moo tanuma deemtu tana? Sabban. Inni makiina eebiifuu tokko burii isa takka. Kadhaa. Makiinaadha qaama. Makiina ittiin deeman jedhuun beektu. Miilli sirra hin jiru. Kana garee makiina isaanii hin jiru harree malee hin jiru maa ganda isaanii.
Inni waa fedhe san sa'a akka makiinatti duubatti waa fe'anii har'a lafarra harkisanii bulchaanii gommaan lafarra deema beekte san sa'a amma inni oo fedhe. Ay, ati maal barreessu jirta silaatila kana hunda miciyyoon dhaabdeer jirtuun ustaa jechuu jirti malee. No ano la hanga ammatti asuma hanga numan barreessa. Assignment dalagu jirta? Walumaan qaba damma. Beekanii itti seenuun bareeda jedhanii sanuu laa qalama gurraachalla. Black. Ayyee akkana godhiya. Waan booda irraan fattuu sammuu maantana itti guutu jeen bikkumatti irraa bita. Bikkuma goone edana ganda guututti ijinaa fi warruu lagaatii fi tagaarallee walirra gurguramteeti inninis reetti jettus gurguree hunda kana hunda yoo godhuu danda'e tarii meebi yoo godhuu danda'e gise mana galtan qullaa jechuudha qullaa baadoon baadoo. Okay. Reetti meeqa baasti? Dhibba ja'a. Dhibba ja'a. Wanti dhibba ja'a miti kun ja'an bitamu as keessa hin jiru. Baankii maalleenii niin qabu addunyaa rabbi naa kanne dhibba ja'a 80. Kuma afuran san lakkootaa beektee fayyaan qabdu kumni afur inshallah wanuma takka siin godhu maal godha kumni afur iskiriptii kana iskiriptoo kana hambitu. Maaltu kumaa fureetoo irraa balleessine dhibba ja'a 80 jiran siin jee. Ola nama sanuu irraan fadda agartee ati tanteeti jimaa taacaroo qarshii 200 irraa bitattee guyyatti sanuu fixxee jirti. Taacaroo jettee wanni jeemboo dheera bitachuu jirra rafa jee dhibba. Dheeraa kam bitattaati bitti guddita. Maaliif beeyta dheerumsa noo kitti qamaan hudduu jalaa jirtee qamaa turte warruu keessa gisee jirtu. Saabiree biraa bitachuutti hin jiru jiro. Wayi duuba sun surree mallaqa kam bitattaati sun tujaara qofaa bitataa. Bitachuutti hin jira addunyaa rabbi naa kanne waa kana fixeetumaan naa dhufa waan baru dhufu maaltu bee. Ammaan tana harka keessa kaa'e qarshii meeqaa keessa kaa'e jira. Baas birrii si keessa jiru. Kaameeraa irra qaqqabi. Wayi birri moolaa fidu. Mee? Neerri. Na jirti Jiru janta. homtuu. Mee? Jantamni jirti ijaan agartaamee itti jettata. Gatii qalama xiyyaatuun kafaltu kan nama ittiin barreessu. Dhaqan gabalani. Waan barreeffamu. Toota adii dhaadhu jeena. Barreeffamaa jiru sana keessa. Eebin koo asamma waan barreeffamaa jiru sana keessa qabisuma kiyyaallee caamuma kiyyaallee naa bituu hin danda'u birrii nuti qabu. Kan duraan hin siimee barreettiin isaa 100 ol hin baastu. Inni tasaati oorruu keessaa garaabaa akkana lakkaawwata jalaa kaafuusan maallaqa itti fakkaatu waan gammoo gurraatti isa. Jallaan takka isa guddisi soddomman. Guys, tap kopiin naa godhaa. Soddoma afaanni jirtii barre waliin 80. Daabboo Amma fakkii silaa qabdu birrii 80. Yaa daabboo si bituu qulaala si bituu hin dandeessu. Daabboo goggogaa bichaa si bituu dandeessu. Konkolaala jechuun ammoo killee jechuudha. Illee ni jirti amanaa yoo gurgurtiif jaartuuni. Ishi lukkuu qabdaa lukkuu meeqa qabda? Oh seefi koo godhatan. Lukkuu 33 jira. Ahaa meeqa sii bitti ishii? Takka qarshii 80. Ayyaana jee walitti qabee har'aan tana magaalaan oolee gurguree fide. Baga gurguranne haasaa itti fayyadamne. Amma meeqa hafe? Ishi maal nyaanna re'uumuma qabeenyuma kana gaafu warra kiyyatti sinayyuusinii anaafis naan bitin gaafuma wal fuune maal nyaatta reeslaatu wamtin jiru naan jechaa akka. Marqa nyaata kaa boqqolloon kintaal jaappa olla jira siin hin jenne. Maali garaan naarurraa barbaadde moo isa akka garaan irraa barbaadde? Indeen maalaan irra boqqolloo nyaata? Faranjii kai isaan fuudhu jira mootummaa hin fuudhu jira akkamsi goggodhasa.
Markaan ta'e jirtu. Maaleen marqaalitii kana inni nannalee ciisa seedemoo? Itti dhaggeeffadha har'a maallaqa jira waan qabaa jiru keessatti hunda kunuun ta'eeti. Walitti ifu waan isiin ijaabbisan. Bilbila kaalkuleetar godhe. Warqii giraama 40 qarshii 600. Mee fidi silkii sana. Aadaa 80. Tol silkii barbaaddachaa Gaddaabbaddooti jarjaraan eessatti itti ilaataan. Galateen bareeddisa siifillee kan gaarii. Guys, koppiliin kitaaba kaawwatu. Yamma inni darbu. Kami maali uummata? Guys, na bira immoo fooloo na taasisaa warri mana sadii jirtan mana caaltuutis jecha fooloo na taasisaa. Ni maddo. Laayif goolii naa guutaa illee 40. Geema taphattan. Ittiin caalu. Kaataa godhaa dhuma biraatti. Fayyee. Yoon isin moo isin lachuu walittiin isin niqaa godha sheeka fideemu maantaan. Hisaabu jirta? Fayyee. Warqii giraama dahaba jechuudha. Dahaba. Giraama 40 qarshii 600. Trippiliin baay'isa. Akkana ciquu jetti laa ililii natti kan nuti muniiraati illee ni hanqii somati. Hayyee. Neeko. Koi. Mee obsaa koi 600 badde. Qoturee adda wallaalte 600. Lakki zeeroo santu heddummataa fi kennuu jaa. Gifti gaalaarii guutu jirtu. Deemte. Ililli cufu jirtan mee ililli meeqaa hafe? Akkana alaa. Mee likkiidha. Ishii gaafadhu mee? Taasisuun dhibe. Kana daranii xiqqoo sadii daddee biifuu miti. Ililli cuftanii jirtan gaafadhu. Eessi meeqa nuti? 600 ta'u. Ida'uu 80. 80. Ida'uu 10. Ida'uu 10. Koneenyu gaafa guyyaa ishii fuutuu raada qarshii 1000 meeqaan bitamti? Filaaworii firii shangaas namni gara firii godhan namni gara gara ililii firii godhan. Gaafa ishii geessitu horii bittaa sa'a wayii bitta. 60. Mammi Jaatame. Dhiira taaptaaf godhaa. Ida'uu. namni biraa habba shan ililii shangaas. Abbaa 4 ta'u. Ilillee isaa waan kun. Hayyee. Asmaa galatoon. Isaa bujjirtaa sa'a meeqan bitanna korma horii tokko? Humzati. 60. Horiin 60 tokko. Isaaf 60 ida'uu 60. Lamaan baay'isa kan. Silkiidhamtuu akkasi baay'isa. Silkiin ta'een fuutu? Fuute. Akka ilmaan jeenirra. Ida'uu. Hayyee. Uwwisaa ummaa ishii 70. Akka namni qullaa jiru nama godina haa uffatanii qabdi. 60 maalti godhe? 70 maa irraa rifta 10 takka. Abbaa ishii 70. Maatii guutuu yoo nama 10 qabaatte 30. Wanamu 10 godhadhu maatii adaadaa eessuma akkoo akkakkoo hunda adeera. 300. Okay. 300 ammaaf ishiin asuman dhaabde gaa wanti ani barreesse hangasuma.
Caama irraa fadha kuma kudhan caama. Caammaa kun kudhanii. No, Kawarraa sanirraa bitatu. Kawarraa irraa bitatu. inni irraanfannee qabee jira. Walirra meeqa? Rakkoon qabu. Caammaa rakkuun waa xiqqisho walitti hirmaani ijeemee koyi mana tokkee mana kudhanii mana dhibbaa mana kumaa Kutaa please. mana kuma kudhanii mana kuma dhibbaa emmii moo Miliyoona. Emmi guutee? Ol qabame? Kuma dhibba. Miliyoona tokko. Miliyoona tokko kuma dhibba tokko kuma ja'a. Ishee tan mana fuudhuudhaaf kana qabdaa. Kana qabda. laal maaleenii isiin wajiidhaaf goona jette maallaqa xiqqaadha. Miliyoona takkaa fi kuma dhibba takkaa fi 90 qofa. Ha? Miliyoonaa fi kuma dhibba 90 qofa. Raakishaan jee barangisumaan dura barreessu rakkina ta'uu bari. Bakka kuma kurnan kobeessanii ittiin guutaa. Dhibba lama guutee. Miliyoona takka tuqaa lama. Takka tuqaa lama qofa. Ani si harkannaan ani yoo feetan gaara kana cabsu laaf bitatu. Bilbila amaan naa ergi. Amaan kun kam? Akii dhabbuma kiyya akkana itti ijaamin malattu amaan ka biraati akii. Kanan jedhu ani walii gallee birrii kana qabdaa. Birrii amma miliyoona tokko tuqaa lama qabdaa. Rakkoon qabu dalaga jabaadheetumaan gibaaba duraan jaatamii fida fara 200 olsiisee baatti takka dalaynaan cufe. Sanuu kun ani laan manaa fi makiinas na barbaachisa kan dhiyeessu malee. Ati eeysisa? Eeysisa? Eessa? Ani Oromiyaadha kaa. Oromiyaa keessa magaalaa tam bikka tam. Talaali. Warri dhibbi warri dhibba shanillee isa nama gargaarta. Wanta janaan jirru. Eeysa deeyna baytin. Warra tuulamaa. Tuulamaati. Fuullama kaa. Tuulamni tuni wanni ilaalcha boroodaa jinaadhaami. Haraftu dhiisi mucoo hirriibaan kuutin yaa kalaas. Haraftu. Amma anan jedhu kana qabdaa ree. Ana wajjin jiraachuudhaaf kana hunda qabdaa. Deem bakka adii ishee amanii hin fuudha. Deemu? Yamanii hin fuudha deemtuu deeynaaf. Bara akkanan jee gargaarsa si gurraa kalaas yookaan itti deebinaati ishiin adeemtu qofaati. Maallaqa kana gisee walitti qabnisitti haa dhufu giftii biyya kam jettu? Gargaarree fuusifnee janii itti bilbilaniif deemta. No, ittiin bilbilanii gargaara maal jechuun? Hin fadhan nu itti laffee janii amma itti bilbilanii. Nam tokko ittiin bilbilli ishii bilbilu achirraa maal godha siif gargaarsa gurraa. Haasi gargaarree gaafachi fuusnee janiiti bilbilaan gisee tararanii an dubbadde waan biraa jirani. Eenyu waan biraa jira? Hin fadhan dalagaddeeti. Gargaaran malee wayii hojii fuudhani. Hin fadhan. Geemiin taphattu sirrii ba'uu amma sillamaa. Nuti lamaan geem taphanneef gargaarsa gurra fi. Biiftuu deem bakka adiin fadhaa. Deem fadhaa deem. Tole biffii jaalannaa yaa bareedu teenya. Jawaabbi. Baay'ee haadha koo galatu mandee baay'ee jaalladha. Tolaayyee. Ummiyeen innaati please commentii koo dubbisi. Okay, nun dubbisa. Namticha sagate.